hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mooltan. Guyyaan har'aa qibxata hagayya 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 4 bara 2013. Summeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaala Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gallakkisanii dheessaa akka jiran gabaafamee ture. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa Ministeerri Fayyaa biyyattii beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasaa irraa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa Tujubeetu dhiyeessa. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni isaa humnooti TPLF kanneen naannolee ollaa jiran weeraruu itti fufaniif Itoophiyaa diiguuf hojjetaa jiran ittiin jedhu irratti tarkaanfii akka fudhatu ajajee jira. Humnoonni ittisaa keenya humnoonni addaa naannoof milishaan ganiinsa biyyaaf hojii badii garee shororkeessaa TPLF akkasumas jiddu seeninsa shiraa kan alaa yeroo dhumaaf akka dhaabsisan ajajeera jechuudhaan mootummaadhaan ibsi ba'ee dubbifamee jira. Akkaataan garee shororkeessaa kanaa hojii shiftummaa akka ta'e hawaasa addunyaaf uummata Tigraayin irra deddeebi'uun beeksisnee jirraa akeekkachiisnee jirraa jedha ibsi sun. Ibsi guyyaa har'aa kan dhaga'ame mootummaan federaalaa obsikoo dhume jechuudhaan erga labsee guyyaa xiqqoo booda tarkaanfiin gareen itti gaafatamni itti hanqate kana obsa mootummaa federaalaa gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabinsa gam tokko labse qormaata keessa galche jechuudhaan ministeeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe kenneen beeksisee jira. Waraansa jalaa dheessanii Affaar mooraa baqataa Galgala keessa dahatanii kanneen turan namoota nagaa irratti TPLF tarkaanfii fudhate jedhameen kanneen du'an namoota 200 keessa reeffi namoota 50 hanga yoonaa hin argamin jiraachuu mootummaa naannoo Affaaritti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii beeksisee jira. Aanaa Guleenaa, naannolee Keyaaloo, Keloonaa, Geettarraa namoonni qeerraa buqqaan 30,000 keessa dahatanii kan jiran mooraan baqataa guyyaa 6 dura halkan meeshaa gurguddaa TPLF irraa dhukaasame jedhameen namoonni kun du'uun ibsamee jira. Ijoollee dubartoonniif maanguddoonni aleellaa kanaaf saaxilaman jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjirichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen lubbuu dhabanitti dabaluudhaan namoonni miidhaan hamaaf salphaan irra ga'e dubbitti keessatti kanneen wal'aansa fayyaa argataa jiran hedduu ta'ullee ibsaniiru. Ittaanaa Komishinarri mana sirreessaa naannoo Mohammad Ahmed naannoo yaalootti ka'e kan jedhan walitti bu'iinsi waraanaa garee naannolee gooleef awraanaaf gubaatti babal'atee jira jedhan. Mooraa baqataa Galgala keessa kanneen jiran baqattoota 30,000 nyaachisuuf midhaan walitti qabame gubateera baqattoota irraanis dhiibbaa geessisee jira jedhan. Harmooliin ulfaa walitti bu'iinsa sana jalaa dheessaa turan karaatti da'anii jiru jedhan. Haleellaa waraanaaf weerara raawwate kan ittiin jedhan TPLF qabeenyaa saamuu kan dubbatan komishinarichi keessumaa daa'immaniif harmoolii haleellaa sanaaf saaxilamuu mirkaneessanii jiru. Magaalaa guddoo naannoo sanaa Samaraarraa fageenya kiiloomeetira 150 irratti kan argamu mooraan baqataa Galgala ammayyuu godinaa balaan keessatti raawwatamaa jiru ta'uu kan ibsan komishinarichi buqqaatota kana gara haala nageenya qabuutti ceesisuuf hojjetamaa jira jedhan. Walitti bu'iinsi sun erga ka'ee jalqabee qubsumni bakka 9tti qophaa'ee kan keessa qubatan ta'uu ragaan hooggana naannoo biraa ba'ee ibsee jira. Dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsan jedhaniin xumura baatee adoolessaarra waraanni mootummaa Galgala irratti haleellaa raawwatee akka ture ibsanii kuusaa midhaanni keessa tuulamee ture humnoonni mootummaa gubuu isaanii dubbataniiru. Kan oduu Aljazeeraan dhiyaate hiikee dhiyeesse maayibaasiin oduu Itoophiyaa immoo gareen TPLF naannoo Affaar keessatti ijoollee 103 dabalatee namoota qe'ee ofiirraa buqqa'anii mooraa sana keessa dahatanii turan ajjeese jechuun kaleessa gabaasee jira. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR mooraa baqataa baqattoonni Eertiraa keessa jiran kan naannoo Tigraay Maay'aayiniif addi haruushiin seenuuf karaa argachuu beeksisee jira.
Ergaa adoolessa 13 qabee walitti bu'iinsi naannoo sana jiru hojjettoonni UNHCR gamas akka hin seenne ittisee ture. Baqattoota 23,000 kanneen mooraa lamaan keessa jiraniif gargaarsi hatattamaa barbaachisu hagayya 5 qabee raabsamuu jalqabee jira. Haa ta'u malee haala nagaa eegumsaa wal xaxaa ta'een gamas seenuuf haalli jiru murtaa'aadha. Baqattoonnis haala akkaan hamtuu keessa jiru. Tajaajilli bu'uuraa kan akka kunuunsa eegumsa fayyaa, bishaan dhugaatii qulqulluu ammayyuu hin jiru. UNHCR baqattoonni Maayi'aayiniif Addi Haarush keessaa gara keellaa haaraa Alamwaachi kan kiiloomeetira 135 achi fagaatee jirutti akka darban gaafatee jira. UNHCR'if dhaabbati baqattootaaf baqaa deebi'anii kan Itoophiyaa Hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mooltan. Hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti. Jalqaba waggaa kanaa manca'an irraa gama Finfinneetti baqataniif waraqaa eenyummaa kan yeroo fi kennuu jalqabanii jiran galmeen waggoota 3f tajaajilu kun baqattoonni kun tajaajila gargaarsaaf eegumsaa akka godhamuuf gargaara. UNHCR itti dabaluudhaan qeerraa buqqa'uun haaraan sababaa waraansa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa isa yaaddessuu ibsee jira. Akka aangawoonni naannoof waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa tilmaametti uummanni 100,000 naannoo Amaaraa akkasumas kanneen 70,000 ta'an Affaarraa qeerraa buqqa'aniiru. UNHCR baqattoonni itti dabalaa Itoophiyaarraa gara Sudaanitti baqataa jiraachuu ibsee jira. Baqattoonni 275 ol baatii darbe gamas ka seenan yoo ta'u namoonni 900 Qimaantirraa karaa Agalbaat ba'uun gara Sudaanitti baqachuun beekamee jira. UNHCR baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen biyya ofii keessatti Tigraay keessaa qeerraa buqqa'an akkasumas baqattoota Itoophiyaa Sudaan keessa jiran kanneen 120 ta'an gargaaruuf doolaara miliyoona 100 miliyoona 64.5 gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa Ministeerri Fayyaa biyyattii beeksiseera. Keessumaa torban darbee jalqabee tamsa'iinsi vaayirasichaa guddachaa akka deemaa jiru ministeerichi himeera. Vaayirasichi akka haaraatti bal'inaan amma tatamsa'aa jiru isa gosa haaraa deeltaa jedhamee waamamu ta'uu fi dhiisuu isaa addaan baafachuudhaaf qorannoon akka adeemaa jiru Ministeera Fayyaa Itoophiyaatti Daayirikteera walquunnamtii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa VOA'tti himaniiru. Sahay Daamxoo gabaasa qabdi. Akka Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ibsetti tatamsa'inni COVID-19 ragaa 7 dura tureen harka 100 keessaa harka 1 ture. 7 asitti garuu harka 100 keessaa 8 ta'eeraa jira. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti tatamsa'inni vaayirasii kanaa saffisaan dabaluun isaa dambalii tatamsa'ina vaayirasii koronaa inni sadaffaan eegaluusaa agarsiisaa jedhan. Daataan kan agarsiisu keessumaa torban lamaan kana keessatti namoonni dhukkuba COVID-19 qabamaa jiran baay'ee dabalaa jira. Guyyaadhaa guyyaatti haalli itti dabalaa deemaa jiru kan agarsiisu. Kun egaa akka nuti amannutti koronaan akkuma kana duras addunyaa kanarrattis biyya keenyattis ka'aa ture. Yeroo yeroodhaan sagantaa qabatee deemaati kan jiru. First wave, second wave darbeessinee jirra. Amma immoo kan marsaa sadaffaa jalqabee akka jiru kan agarsiisu daataan kun marsaadhanii kana duras tatamsa'inni isaa iddoo iddootti addunyaa irrattis biyya keenyattis deemaa kan ture. Amma immoo inni marsaa sadaffaa kun torban lama kana keessumaa jalqabee akka jiru kan agarsiisudha. Kun biyya keenya qofaa otoo hin taane biyyoota adda addaattis ragaan jiru kanuma kan agarsiisu. Kan marsaa jalqabaaf marsaa lammataa irratti akkuma kana dura ibsaa turre gosa vaayirasii adda addaa alfaa beetaa kan jedhamu biyya keenya keessatti kan argame. Kan marsaa sadaffaa kun gosa biraati immoo gosa biraa miti keessumaa kan amma addunyaa irratti ka'ee jiru gosa vaayirasii deeltaa jedhamu miti kan jedhu qorannaa gaggeeffamaati kan jiru.
inni yeroo gabaabaa keessatti kan ibsamu ta'a. Wiirtuu tursiisa namoota vaayirasii koronaadhaan qabamanii turanii duwwaa ta'ee ture kan jedhan Dr. Taganeen torbaan lamaan asitti garuu namoonni baay'inaan gara dhaabbilee fayyaa fi wiirtuu tursiisa namoota vaayirasii koronaatiin qabamaniitti seenaa jiru jechuun ibsani. Of eeggannaan godhamuu qabuu fi qajeelfamoonni seerri COVID-19 irratti ba'an ammas akkuma eegametti kan jiru. Sana hojiirra oolchuu dadhabuun qaama silaa hojiirra oolchuu qabu biraas bal'inaan mul'ata. Hawaasa keenya birattis baay'ee of eeggannaa gochuu dadhabuu amma sadarkaa COVID-19 badeera biyya keenya keessa hin jiru jedhutti gahee jira. Iddoo baay'ee nutis gadi baanes ilaallee jirra. Magaalaa kana keessattis mul'ata. Keessumaa kan amma marsaa sadaffaa ka'e kanarratti balaa geessisuu danda'a jenneeti kan sodaa qabnu jechuudha. Maaliif sodaa kana namoonni guddaan sodaa nutti himu haala amma hawaasa keessa jiru dhaabbilee mootummaa miti mootummaa kanneen tajaajila hawaasaa kennan akkaataa qajeelfamaa COVID-19 ittisuudhaaf dambii fi seera bahee jiru keessumaa immoo qajeelfamaa 30 bahee jiru sana hojiirra oolchuu dadhabuun sirriitti mul'ata. Amma keessumaa immoo yeroo ammaa kana baay'ee dagatamee jira. Kun yaaddoo guddaadha jennee tamanna. Kanaaf ammas hawaasni keenyas qaamni biraa nu dirqamsiisuu nu adabuu diddiise jechuudhaan of dagachuun deemee hawaasa keenya irratti rakkoo fiduu danda'a waan ta'eef of eeggannaa godhamuu qabu. Keessumaa kan akka haguuggee afaanii funyaanii kana godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Waltajjii adda addaa godhamu kan amma danda'ametti hir'isuun barbaachisaadha. Haalli amma marsaa sadaffaa ka'ee jiru kun yoo akkaataa amma saffiinsa mul'atu keessumaa torban lama kana keessa ragaan kan agarsiisu gara parsantii tokko gaditti gadi bu'ee ture marsaa lammaffaan booda amma garuu torban lama kana keessatti haala qabamiinsa reetiin qabamiinsa vaayirasii kana parsantii 8 ol gahee jira yeroo gabaabaa keessatti. Kun akkaataa saffiinsa amma mul'atuun itti fufee jennaan baay'ee yaaddoo guddaa waan ta'eef hawaasni keenya ammas of dagannaan sun rakkoo keessa nu galchuu waan danda'uuf of eeggannoon godhamuu qaba. Ragaa hanga kaleessaatti jiruunis Itoophiyaan namoota miiliyoona 3 oliif sakatta'insa saamudaa taasistee namoota 200,000 fi 84,531 keessatti vaayirasiin kun argameera. Namoonni gara 264,673 ta'an ammoo vaayirasii kanarraa dandamataniiru. Hanga ammaatti namoonni lakkoofsi isaanii 15,000 ol ta'an vaayirasii kanaaf saaxilamoodha. Lubbuun namoota 4,430 vaayirasii kanaan darbeera akka odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaarraa argametti. Hawaasni vaayirasiin koronaa hin jiru sadarkaa jedhurra gaheeraa kan jiran Dr. Taganee Raggaasaa dagannaan kun gatii guddaa hawaasa kaffalchiisaa jechuun dubbatan. Of eeggannoo barbaachisoo ta'an gochuun dirqamaa jechuun hoogganaan kun dhaabbileen mootummaa miti mootummaa fi dhuunfaa nama haguuggee afaaniif funyaanii hin godhanne keessummeessuu hin qaban jechuudhaanis hubachiisaniiru. Ragaan mul'isutti guyyaa guyyaadhaan dabalaati kan jiru. Fakkeenyaaf kan guyyaa kaleessaa yoo ilaalle qorannaan laaboraatoorii nama 7,302 kan godhame. As keessaa namoonni kun vaayirasii COVID-19 keessatti argame nama 585. Kana keessaa kan dhukkubni kun itti cimee kutaa wal'aansaa jiran immoo nama 275. Namni 6 immoo lubbuun isaanii darbeeti kan jiru. Egaa kun maal agarsiisa? Kan guyyaa tokkollee yoo fudhanne baay'ee ol ka'aati kan jiru jechuudha. Haalli qorannaa laaboraatoorii dabalaati kan jiru. Kapaasitii qabnu hundumaa daballee yoramaa kan jiru iddoo baay'ee irratti 7,000 fi isaa ol guyyaa guyyaatti kan godhamaa jiru. Egaa as keessaa vaayirasiin COVID-19 kan keessatti argamaa jiru naannaa 500 fi 600 isaa ol ta'aa kan dhufedha. Saffisi isaa yoo ilaalle kan duraa faana kan ammaa kun yeroo gabaabaa keessatti ol ka'aa dhufaa jira. Kanaaf dagannaan barbaachisaan ta'u baraaruun barbaachisaa ta'u dagannaan aarsaa guddaa nu kaffalchiisuu danda'a waan ta'eef ammumaa kaasne magaalaa irrattis baadiyyaa irrattis keessumaa immoo dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kennan kan mootummaa isaa ta'anii kan miti mootummaa akkasumas kan dhuunfaa akkaataa pirootokolii COVID-19 ittiin ofirraa ittisnu taa'ee jiruun tajaajila kennuun dirqama ta'a. Keessumaa kanneen tajaajila kennanis ta'e kan tajaajila argatan haguuggee afaanii funyaanii otoo hin godhatin tajaajila kennuunis ta'e argachuun akka dhorkaa ta'e taa'eeti kan jiru. Sana hojiirra oolchuudha deebisnee hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'a. Itoophiyaan ji'oottaniin dura talaallii ittisa COVID-19 kennu kan eegalte yoo ta'u hanga ammaattis namoonni miiliyoona 2,286,107 ta'an talaallii kana argataniiru jedhan Dr. Taganeen. Dr. Taganeen itti dabaluudhaan qajeelfamoota COVID-19f bahan xiyyeeffannoon hojiitti hiikuun dirqamaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.